Ruutaan dhiirota wal ficciisuuf deemti. Mi'a ammoo Daaniin dhufe diraamaan haarawaan eegaleera. Garuummoo Abrash kana keessaa baay'ee aaree akkamittiin mana koo mana dureeyyee gootaa, mana koo akkamittiin mana akkanaa gootaa, ani dubartummaa kee si kabajee manatti si dhiisee yoo barbaadde immoo si hiyyuu si baasa jedhee gottote. Abeet Daanii eengada dhufee immoo inni akkam ta'an jedhaa baran. Akkam ta'a akkam si godha dhugaa. Dhiisi lakkii dhaabadhu wanta akkanaas hin baasu. Dhugaa rabbii namni tokko namarraa nyaatee nama nyaata akkam. Namarraa nyaatee nama nyaata. Dastaanis dhufee hin bo'o. Dhiirota boochiste. Dhiirota boochiste Ruuttaan ግን maaliif garuu dhiironni maaliif sii bo'uun jedha. Innaa nagaa isiniif haa ta'u anis jira galata waaqayyoon nagaan bira jiraate isin biras haa jiraatu. Innaa viidiyoo kana laayikii sabiskiraayib sheer gochuun irraanfatinaa isiniin jedha. Innaa akkuma argitanii ammoo Ruuttaan Daanii fiddee jirti jechuudha. Sababa Daanii kana ammoo ganaa diraamaan haarawaa eegalama kan dafee dhaabbatu miti jechuudha. Maaf dubartii akka akkanaa taate naaf hin galle dhugaa rabbii. An duraanumarraa Ruuttaan nyakamtuu hin toltoo kolfitee taphattu malee jechuudha. Innaa dhugaa rabbiiti. Innaa hundumaafuyyuu jechuun miidhama qabdi beekamaadha sun miidhama ni qabdi garuu hanga kana hunda baqa nan barbaachisu manatti akka finnee jireenya kee keessa nan galchu ba'ee deemee akka barbaadde ta'e jedheemi maaf fiddi manatti jechuun nurraa dhaabbatuu barbaanna nama walumaa galatti jibbina irra dheerate waan ta'eef. Innaa Daaniin dhufee Dastaanis dhufe. Erga Dastaan dhufee kunoo maal asii godha. Kanatti jijjiirame kanatti na jijjiirteedhe. Maal kanatti si jijjiira? Maal jechaa jirta Dastaa? Maal jechuudha? Ruutti akkamitti akkanatti jijjiiramte? Maal taatee akkanatti jijjiiramte? Ba'i mana kana danda'anii si jimmar. Ba'i mana kana maal gocha dhufte? Innaa hin barbaadu jettee miti bakka isheen hin barbaadu jettetti maal asii goota deemu? Innaa kami abbaan manaa jedheen? Kami abbaan daa'imaa jedheen? Kami abbaan daa'imaa jennaan? Ruuttaan maqaa isaatti himte maqaa Daanii jechuudha. Ajaa'iba. Maal jedhaman jaabaran Ruuttaan ofumaaf qalalchaa jirti oduu akka kabajamteen teessee baay'ee bareeda jechuudha. Akka jajamteen osoo teessee baay'ee bareeda. Akka faarfamteen Ruuttaa jedhanii kun amma namoonni baay'een koomentiidhaan eegalanii jiran jechuudha. Intalaan kun maraattii ijoollee wal ficcisiisuu heddii warroonni jedhaniin koomentii jalatti. Dhugaa rabbii jechuun gaarii miti. Hoo ta'ellee yeroo Dastaa sanii inni Dastaadhaan baqa Dastaa dhiisee ture. Ammoo Dastaa ariitee inni lola haa kaasuuf Dastaa ariiteetti fakkaatee kan biraa fidde. Immoo gaafa hiriyyaan ofii immoo haadha manaa kee wajjin argitu sitti dhaga'ama. Dastaa sanuu wayyaaf jechuudha. Innaa kana duratti abbaan mucaan beekamu Daaniin indee dubbiin tun nalaa fagaattee abbaan daa'imaan beekamu jechuun akkami walitti makaadha. Innaa akkasii dhugaa rabbii baay'ee nama ajaa'iba isiniin jedha. Innaa osuma akkasitti waliin taaggalanii wal daddarbanuu Abrishiin dhufe jechuudha. Abrishiin dhufnaan rifatte Ruuttaan. Innaa akkatti ilaalte Abrishii akkamitti dhufteette? Innaa maalidha? Maal asii godha kun jedhe Daanii argee. Innaa ati maal gocha dhufteedhe? Ati maal gocha dhufte? Hara tagaaggaa atillee miiraan dhuftee atis immoo miiraan akkasitti naasa'inii Dastaadhaanis achi. Ati yoo Dastaadhaan jedheen Abrish jechuudha. Ati maal gocha dhufte? Sin barbaadu sin jettee mi ati immoo maal gocha dhufte? Kaleessa immoo yoo barbaaddanii ba'ee itti fixadhaa sin hin jenne maal barbaada dhufte mana kana? Bagan dhufe. Indee ግን mana abbaa tokkoo irratti akkatti camallaquun maalidhaan jedhaa bara. Innaa baay'uma tokko wal jeeqan jechuudha. Baay'uma tokko haga nama jibbisiisuu ga'e jechuudha. Diraamaan kun fokkisee jira. Baay'ee fokkiseera. Isaaf viidiyoon nu laallama silaa jedhaniiti kan isaan waan argan duratti gadhiisanii. Innaa Dastaa kee Abrishiin gadi baasee jechuudha. Abrishiin gadi baasee
odoo Abrishiin hin baasin duratti maal siif haa godhu eddaa amalaas sitti hime taa'e si teechise sitti hime bilbilaas sitti hime akkasumas tigistiinis sitti hime maal barbaada kana caalaa bakka si fakkaan hin dhaabatini bakka siin hin taane hin dhaabatin jennaan hanga kana hundi natti taphattee moo hanga kana hundi natti taphattee hanga kana hundi tasfaanaa kennitee moo inna sin jaalladha jireenya wajjin itti fuuna sin jedheette waan meeqatti agarsiistee moo jedhe dhugum kan wajjin hin turre piroogiraamii wanni gaafa Abrish daa'ima fudhatee sammaatti agarsiiste jechuun yoon barbaanne inni odoo Abrish illee akkas goote haa ta'u harka deeffachuuf yan dastaanu sababbiinu yookaan immoo Abrishin gubuuf yoo ta'e dastaatti dursitee maan himin na wajjin ta'ii Abrishin aarsina odoo jetteeni inni illee miira biraa keessa seenuu jechuudha. Anna Abrishin moo'ituu gaafa isaa maatti fakkaata gaafa shimaa waa goote gizeenni manatti faafideetti dhufu akkana ta'a jechuudha akkatti nama aarsa gina wanni aarekkatti gubatu kana hin beeku dhugaa rabbii kan keessunoo na ajaa'iba kan inni hirmee lafaa yeroo inni isheen mana dhuftee yeroo gaafa maatii bira deemu dusaffaa odoo isheen harkaan hammattee teessoo ol seente akkasumatti gadi of qabdee baatee deemte jechuudha. Bakka iyyitee dadhabnaan niste jechuudha bara. Annaa viidiyoon kaleef hin gaddaa Abrish waan barbaadde fakkaata kanarraa immoo waan hin barbaanne fakkaata. Maal jedhama kun daaniidhaan maal asii gootaa wal gottatu ati maal asii goota bayi mana kanaatu na kana booda anatu Ruuttaa cinaa dhiisitii duuban jiraadhu nan galchuu garuu immoo mana kanan dhufinaayi ati immoo itu waan badee mana waan badeen godhin jedhe jechuun mana duriyyeen godhini maal jechuudha yoo barbaadde immoo sina siraata godhadhu adaba godhadhu oo diddee sumaayyuu qabeessi baasaadhe sanimmaa silxaanan qabdu na baasuuf jette innaa gadi gottonnaan na gadhiisi yoo itti ka'u badin eekkam taati innaa angarraatti kanan dhabsee sillaalee akkasin tokko taata waanan barbaade fancallisee sillaalee erga sin tokko hin taane immoo kanaafuu daa'ima kee laallattee deemudha. Haala kanaan laalladhu daa'ima kooyi akkamittiin laalladha miira kana keessa isin asitti akkas dhiira fidde baaste maal jechuudha inni jireenya isin ilaallatu haraa dubartiin oo kabajamte wayyaa jechuun kan of kabachiisuus qabu abbaadha Ruuttan tana duratti bu'aa turte sirriidha garuu immoo ammarratti balleessaa jirta dubbii Ruuttishaa annaa dubbii sirreessi annaa haala saniin wal gottutanii wal baasan isaan lachuu jechuudha. Wayne gudee fallaa Ruuttishaa dhiirota kana keessa tokko waa wal godhe taanaan itti gaafatamaa siidha itti gaafatamtu siidha dhugaa rabbi amma gaafa tokko miidhamanii bara warrumtee Ruuttaa akkasittiin balaa dhiirotaa kanaan Abrish illee obsuu dadhabee namoota tokko wal'aanii waa wal godhanii maatumti Abrish akkasitti jaalatu sun jechuun maatiin Abrish kan Ruuttaa akkasitti jaalatu sun Ruuttattiin aaru itti gaddu ግን shaggaadha yaadu wanti kun gaariidhaan fudhadhu yoo jaalatte tokko jaalachuu sanummoo hiriyaa isaa fiddee beekatiif gooti dhugaa beekatiif gooti hiriyaa isaa fiddee wal ficcisiisu hin barbaachisu yaada annaa hundumaaf yoo laayikii sabiskiraayib sheer gochuun irraa fatina bye bye.